this chip. Videoon keenya inni har'a Moobayila Samsung Galaxy S21 Altra 5G jedhamu irratti kan xiyyeeffatedha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya yeroo ammaa kanatti moobayiloonni guyyaarraa kara guyyaatti fooyya'aa kan jiranii fi teknooloojiiwwan gurguddoo qabatanii akka dhufaa jiran ni argina. Moobayila kam yoo bitattan isiniif dansaadha. Yeroo ammaa kanatti moobayila kamtu moobayilota hunduma caalee argama. Qophiin keenya inni har'a kana kan isiniif dhiyeessu yoo ta'u, ani Shimeedha kanin video kana qopheesse Shimee man. Chaanaalii keenyaaf namoonni haaraa taatan please chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya ta'a. Maatiiwwan keenya addunyaa kana keessa biyyoota garagaraa teessanii kan nu hordoftan hundi keessan baga nagaadhaan deebitanii dhuftan. Ammas bakkuma jirtanitti nageenyi keessan dachaadhaan isiniif haa dabalu jecha gara qophii keenya isa baay'ee faayida qabeessa ta'ettiin isin dabarsaa. Obsaan hanga xumuraatti nu wajjin ta'a. Yeroo ammaa kanatti moobayilota jiran keessaa beekamaa ta'e namoota biratti fudhatama argachaa jiruu fi daran gatiinsaa ol aanaa ta'e akkasumas teknooloojiin inni of keessatti qabatee dhufe baay'ee fooyya'aa kan ta'ee fi tajaajila neetwoorkii 5G kan kennuu danda'u moobayila Samsung Galaxy S21 Altra 5G dha. Innis moobayila video irratti argaa jirtan kana yoo ta'u, kaameraan isaa kaameraawwan 4 kara duubaatiin kan qabu yoo ta'u, kaameraa tokko kara fuulduraatiin walumaa galatti kaameraawwan 5 qabatee dhufee jira. Kaameraawwan karaa duubaatiin moobayila kanarratti tolfaman keessa abbaa meegaapikselii 12, abbaa meegaapikselii 108 akkasumas kaameraawwan 2 abbaa meegaapikselii 10 ta'uudhaan tolfamanii jiru. Kaameraan isaa inni fuulduraa abbaa kaameraa meegaapikselii 40 ta'ee irratti tolfamee jira. Moobayila kanaan yeroo ammaa kanatti videoowwan kwalitiin isaanii hanga 8K ta'ee waraabuu ni dandeessu. Dandeettiin moobayila kana yeroo ammaa kanatti kaameraan inni abbaa meegaapikselii 108 irratti galfame videoowwan qulqullina qaban akka waraabuuf yaadameeti. Hanga 8K. kun teknoolojii baay'ee nama dinqisiisudha. Moobayila kanarratti tajaajila 5G argachuu kan dandeessan yoo ta'u, yeroo moobayila kana bittan moobayila kana wajjin kan isiniif kennamu chaarjarri fast chaarjar jedhamu ni jira. Moobayila kanarratti baatiriin isaa abbaa miiliyaam awurii 5,000 ta'ee tolfamee jira. Gama biraatiin yeroo ammaa kanatti moobayiloonni gabayaa irratti argaman gatiin isaanii qaalii widdii ta'uun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee Samsung Galaxy S21 Altra 5G gatiin isaa meeqa? Ana waliin ta'a. Moobayilli Samsung Galaxy S21 Altra 5G akkuma storage isaa yookiin qabiyyeen keessoo isaa wal caaluun gatiin isaatis wal caala. Moobayilli kun abbaa GB 128, abbaa GB 256 fi abbaa GB 512 ta'uudhaan hojjetame kan jiru yoo ta'u, raamiin isaa abbaa GB 12, abbaa GB 16 fi abbaa GB 16 ta'eeti kan hojjetame. Moobayiliin kunneen akkuma keessoon isaa wal caaluun gatiin isaa ni garaagarummaa uumee jira. Abbaan GB 128 raamiin isaa 12 yoo ta'u,
gatiin isaa doolaara Ameerikaa 1199 yookiin qarshii Itoophiyaa 47,240 ta'uudhaan gabaarra kan oole. Abbaan GB 256 raamiin isaa 16 yoo ta'u qarshii Itoophiyaa 49,210 yookiin doolaara Ameerikaa 1,249 ta'uudhaan gabaarra oole jira. Abbaan GB 512 raamiin isaa abbaa GB 16 yoo ta'u innis Moobayila Samsung Galaxy S21 Altra 5G guddicha doolaara Ameerikaa 1,379 ta'uudhaan gabaarra kan oole yoo ta'u qarshiin kun gara qarshii Itoophiyaatti yoo jijjiiramu qarshii Itoophiyaa 54,331 ta'a. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Kanaa teknoolojii moobayila kana keessatti argamu keessaa kan baay'ee jaalatamaa fi dinqisiisaa ta'e abbaa meegaa pikselii 108 ta'uudhaan kaameraan isaa hojjetamu isaati. Sababa kanaafis qulqullinni viidiyoo fi suuraa moobayilli kun kaasu daran baay'ee ammayyaa kan ta'ee fi kan kaameraawwan gurguddaadhaan argannu yoo ta'u moobayilli kun teknoolojii kana of keessatti qabatee dhufee jira. Gatiin isaa garuu lammiilee hunduma harkaa akka hin geenye isa ni taasisa. Qophii teknoolojii keenya isa har'aatiin viidiyoo birootiin walitti deebina. Qopheessaaf qindeessaan viidiyoo kana ani Shimeedha Shimeemaan. Yoo isinitti tole like nuuf godhaa, share godhaa. Turtii keessaniif ulfaadhaa galatooma. Bye bye. Jaalala narraandamne narratti qabsiste eenyu kabajate